Baay'een keessan dhiifama gaafadhu gadi jedhiitii naan jettanii anis immoo gadi jedhee jilbeeffadhee dhiifama gaafachuudhaaf dhufee jira. Yoo ishiin diddeetti ta'e har'a isa dhumaatii mallatteesseen kennaafi yoo jedhu Abiraam dubbatee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan isiniin jecha. Egaa akka Abiraam jedhetti jechuudha ani guyyaa har'aa Ruutaadhaan dhiifama gaafachuudhaaf dhufeetu jira. Akkasuma immoo hiriyaa koo Isaaqeewwan baay'ee na gorsee na bira buleetu isaanii hin beekne isarraa baradheetu jira. Akkasumas immoo ani yeroo baay'ee hin dubbadhu keessuma koottan dhiisaa osoon baasee dubbadhee silaa dhugumaa jettu garuu wanti kun gaafa isinii gale isiniif hin gala nuun jedheetu jira jechuudha. Maalumatu nuu gala jechuun namni yoo dubbatatee himatee yaadasaa kan inni furmaata argachuu danda'u jechuudha. Kanas immoo wanta ati himattu maalidha? Isa ofii keetii balleessitee namatti himattee namni maal si godha? Silaa'oo bakka ati balleessitetti namatu inni hin balleessine jedhee si dhaadata. Akkasumallee warra karaa kee jiru warra miidiyaarraa hiyyan argaa jirta. Karaa Ruutaas warri jiranii homaa warra bilchaatanii warra yaada gaa'ilaa beekanii miti jechuudha. Rakkoon kee inni guddaan immoo balleessaan kee jechuudha. Abiraamii dubartii hin barbaadu hin fedhu jireenya koo gaa'ila koo keessatti gaafa ishiin jettu jechuudha. Dubarran gottotattee tooni deemta jechuudha. Mee har'a fa'i jechuudha. Isa dhumaa akka ishee argattu akkasumas illee akka nan argadhuu fi Ermeellaa faana dhumneetoo jirra jettee jirta jechuudha. Ermeellaan humti jireenya keessan keessaa maal fuuti keessattuu yeroo kana jechuudha. Amma isinii walii gurra geessanii jirtu osoo ta'ee situ qophaa keetti otumayyuu haasofsiisuu barbaaddee seeraan jechuudha. Abbuushiyyuu mul'achuu hin qabu akkasumallee Isaaq jechuudha. Jalqaba irratti qophaa keessan iddoo tokko mana tokko yookiin gaaddisa wayii jala teessanii Ruutaa isa ta'aa turee fi dhiifama naa godhi jettee si qophaa keetu gaafata malee kana hunduma walitti sassabdee jechuudha. Maalumadha Abiraam dhugaan siin jedhe ati akkumatti yaaddaa? Nuti akkasiin gargar baatan hin barbaannu dhugaa dubbachuu jechuudha. Ruutaa ni hin miidhamtu jechuunis sobadha hin miidhamti. Abiraamis yeroodhaaf hin miidhama garuullee jechuudha amma ta'e waan intalli ishiin kun bira jirtuuf waan jajjabaatutti fakkaachuu danda'a har'a jechuudha. Garuu jireenya boruu isaatiidhaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Eessa turte ishiin lakkii ani si faanan jiraadha jettee jilbeeffattee hanga si kadhachuu barbaaddetti jechuudha. Yaa Abiraam dhugaa dubbachuudhaaf ati balleessaa guddaa balleessite. Har'aa osoo ishiin dhiifama kee fudhatteetti iyyuu ta'eera ta'ee jechuudha. In tuffatta turte. Dhugaa rabbii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa osoo isaan akkasitti dhanaasaanuu saaqisii eeyyee wanti hundumtiyyuu akkatti miti garuu immoo dhiifamni barbaachisaadha. Dhiifama qabaachuun dhiifama waliif godhanii jireenya isaanii akka jiraatan hin barbaada jedheetoo jira jechuudha. Egaa eeyyamamtuu miti Ermeellaan abadan jireenya Abiraam keessaa bahuudhaaf eeyyamamtuu miti jechuudha. Giddii du'usa jette jajjuun jedhanii giddii dirqamatti ta'eetidha malee amma gaashiinis waliin akka jiraatanidha kan barbaachisu. Akkasumas illee ishiinis illee iddoo biraa deemuu hin qabdu isuma biratti jettee jechuudha. Sana booddeen dhufanii jechuudha. Lachan isaaniiyyuu abbuushii fi Ruutaan jechuudha. Maalidha jennaanii yeroo simatanii ittuma toleetuma simate jechuudha. Amalaan jechuudha Abiraamii. Haa ta'uyyuu malee gaa'ii ani waraqata fiilmiti kan hin fidee dhufee garuu waan tokkoofan si waame Ruutaa akkatti dhiifama naa gootu balleesseera yakkeera waan ta'eef dhiifama naa godhiitii waliin jiraanna gaafa ishiin jettuun ani iddaan murtoorra ga'ee murteeffadhee ergan bahee bakka nagaheera ergan jedhee booddee yaada kana fidduu akkamittidhaan dandeesse si dudduuba namatu jira namatu si gorsaa isa namni siin jedhu dhageesseetidha kan dhufte malee kaleessa innaan ani si kadhadhu asirratu lakkeennaan siin jedhu eessa turte akkamittiin jetteen jechuudha. Egaa ishiin iyyuu dubbanni isaa dhaggeeffachuudha kan ishiin barbaadde garuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf abbuush tasuma dubbachiisuu hin dandeenye jechuudha. Tasuma jechuudha nuti xumurteetta
jenneetidha kan dhufne wanti hundiyyuu xumurameera jennaani atis akka obboleessaatti anaaf yaadeetti akka obboleessaatti ilaaliitti walitti nu araarsuu yaali jennaani lakki waan baay'ee yaaleerahanii gara karaa ishee duwwaa miti karaa keessa akka sirratu jedheenanii garuu immoo akka ansirranne kan godhe si'idha jennaan yaadduu jennaan ani yoomiyyuu akka kee ta'uu hin danda'u. Abrahaam immoo baay'ee tuffatanii dhugaan siniin jedhe baay'ee dhuma jechuudha. Jalqabuma kaasee hanga har'aatti Abrahaamidhaan baay'ee tuffatan akka tuffatamu immoo kan godhe ofii mataa isaatiidha jechuudha. Sanaa booda ishiin Irmeellaan akkas miti ani jireenya keessan nan ba'a har'as akkasuma jettee jechuudha ishiin yoomiyyuu hin baatu abadaan jechuudha. Abrahaam sababni inni gottatuuf inni shiifaan deemsisuuf naaf hin galle dhugaan siniin jedhe hojjeta wayitii dhugaa irratti xoroqqos rabbi dhugaan siniin jedhe ani mee kanaaf hin tsabala deemuu qabaa siniin jedhaan dhugaa akka waan fayyaa qabaniitti godhanii jechuudha jireenya nama booressu keessaayyuu magaalaa Finfinnee dhugaan siniin jedhe waan baay'ee jira malee nagaa miti jechuudha baqqaati nan barbaachistu as keessatti anaaf ishee xumuruu qabadhaan jechuun qabamoo mee qabatee dhufuu qaba iddoo kana jechuudha. Sanaa booda ishiin as keessaa qoodamaan qabdu maalidha jennaani lakkee araaramaniif jedhanii jetteen jechuudha. Achi booddee si'eedheen osoo abbaa manaan kee dubartii biraa gottotee baateera ta'e yookiin immoo gara kee fideera ta'e sitti tolaa jennaan isa miti kanaa sa'uudhaaf jenne garuu tokkuma ni jiraata. Maaliif dhoosita silaa dubbatame seeraan haasaamee gaalli kun akka sirratudha kan barbaadamu malee rurruuqamee dhodhofkamee jennaan borus kan biraa inni socho'a jechuudha dhugaa siniin jedhe. Har'ayyuu taanaan jechuudha gaalli kun sodaa guddaadha garuu rabbi gargar akkasiin baasu fedhii keenyaan nuti hin barbaannus irra deebi'ee kanan siniin jedhu jechuudha. Maaliif kuni fedha waaqayyooti gaalli waan ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo yeroo akkattidhaan osoo sin barbaada mee laalaame dhugaa baay'ee gaabbiteetti. Dhugaa baay'ee gaabbiteetti gaafa ishiin fa'i inni boruun deema jedhu fa'i gaafa isaan lamaan yookiin immoo Roobeel Abeel Abbush jedhanii akkasuma ishii jedhanii dhaqanii ishuma jedhee waan hundumayyuu dhiisee dhiifama baqqaa tole garuu immoo deemuudhaan waan jiruuf deebi'a kanaafiyyuu dhiifama sii godheeraan jenneen gaafa sana maaliif darbattee baate gaaf sana utoo shimboochuu maaliif dhiiftee deemte Abrahaam mee gochaan ati goote mee dhugaan siin jedhe nama fuulduratti otoo hin taane waaqa fuulduratti kan hin taanedha. Dubartichi asagal akkattidhaan sifaan tamaaggedde sifaan iyyite ati ganaa dubartii biraa jireenya isa kamii midhamee addunyaa kanarra meechoo xiqqoodhamu addunyaan kun baay'ee gadi buutuudhaan hanga kanaatti jechuudha roorroon kun maalidha. Diraamaadhama akkuma jedhan taraa kan wal kadhattan innaa dammoo jechuudha jalqaba ishee faana araaramuu keetiin dura ati jechuudha Abrahaam dhugaa dhaqi tsabala deemi tsabala deemsisaa warri itti sixxan hiriyoota warri jedhan immoo jechuudha tokkitti isaaniin ta'an har'a boruu kifa'ii cirraash maarkitti ka'a ture jechuudha isa boruun itti dhufa haa ta'uyyuu malee jechuudha egaa dhiifama gaafatee ani dhiifama sii godheera rakkoon tokko yoo hin jiru akkasumas immoo abbatinatiin itti hufa abbaan itti natiinsa ishinis hin kaaddu innis hin kaadhu jedhe abbu jechuudha na sana booda in jilbeeffate jechuudha gaafa inni jilbeeffate dhiifama naa godhi sii kun barbaadu sii nala jiraachuun barbaadu gaafa inni jedhu jilbeeffatu ka'i gurbaachaan ture jechuudha ka'i gurbaa akkas jedhama amma hin jedhamu akkasin jedhama abadan warra soddaatiin maal taate abbuush sana booda isaa kun immoo jechuudha akka inni hin qabneef irraa dhowwaa ture jechuudha yeroo tokko bichaa dhiifama godhiif jennaanii abadan dhiifama godhu jette ishiin jechuudha dhiifamni hin barbaachisu jette jechuudha dhugaa rabbii achitti gattee biraa deemte jechuudha amma mimee garaa jabaattee jechuudha dhiifama garuu sii godheera ittiin jechuudha ani waan baay'een dhiisemee sii jedhee maatii koo minan dhiisee
hiriyoota koo meenan dhiisee jettee jechuudha. Kana maaf fageessitee yaadne Abrahaam? Mee ma'ana kan na dhibee jechuudha. Warrumti haadha manaa qabaattanii haati manaan keessan osoo mana jirtu ijoolleen keessan osoo mana jiranii dubartii biraa jala kaattan sababni keessan maalidha? Sababni keessan maali? Ani isiniin jedheera wanta akkanaa rakkoo qabaa. Dhugaa afura hamaatidha. Ammayyuu ta'ee tana ermeelaan irratti xonoqqolteetti iyyeerraa ba'uu qabaa malee nagaa miti. Isayyuu biraaniyyuu inni jireenya koo keessaa bahi hin jenne akkatti immoo inni jireenya koo keessaa bahi naan hin jenne asirratti miti garuu kan jette bakkee biraa irratti jettee jechuudha bilbilaan. Inni na fedhaa na barbaadaa. Kanaafiyyuu nama jireenya koo gidduudhaa bahi naan hin jenne immoo akkamitti nan gidduudhaa ba'a? Ishiin hin taatuufi jette. Mee akkas jedhama dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkamitti sii ta'a namni yeroo ta'aaf hin taane. Baasawwee jechuudha. Dhiirri jalqaba gaa'ela isaan sirreeffan. Lakkee abbaa manaa koo hin deemin. An akka ati yaaddisiifan ta'a. Jireenya keenya waliin jiraanna mana keenya waliin utumna jetteeni dubartiin osoo kadhattu didee bahee deeme galgalli isaan tolu abadan. Maaliif jennaan imimmaan ishii kanarra jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu sirriin ta'u isiniin jechuun jaalladha. Ani keessa yaada koo ibsadha ka. Isinillee qaxqax godhiitee haasa'ee waan isaan jedhan duwwaa haasa'an isiniin jedheera. Keessa makameetti yaada qaban ibsachaa kanadha isiniin jechuun jaalladha. Egaa inni bu'aa ture baay'ee isaatii dhugaa dubbachuu daqiiqaa dheeraa wayii boo'eera jechuudha. Achi booddee kaattee dhuftee Abrahaam maal taate maaltu Misaaq jechaa turte jechuudha. Sanaa booddee inni dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Akka jettee wanti hundumtuu xumurameera baqqaayi kana barbaadda miti jetteen jechuudha. Akkas jedhamaan jedhame ati ulluminaanti afoocha bara dhumaati dhugaa sirraan beekamne malee jechuudha. Dhugaa rabbii ifatame si keessaa rukutamu akkasin jedhamu gaa'ela namaa gidduutti maaltu xumuramu Isaaqe insirra ta'a toora ni galaa dhugaadha dhiifama sii gooti jedhaani ishiin kun immoo xumurameera akka ati gaddituun barbaadu akka waan tokkotti taatuun barbaadu jettiin jechuudha. In argattu ati Abrahaami abaddan in argattu ati Abrahaami afurri irratti hojjette iyyee caraanee irraa ba'a. Asuma teenyee jechuudha bilbiluma keessaan irraa ifannaa lafa jirutti akka iyyee irraa ba'u. Hundi keessan iyyuu irraa ifadha. Amantii barbaadan qabaadha dhugaa isiniin jedhe osuma arginu gaalli guddii qabamoo iddii qabu. Arrukutamurraa. Ani gara asitti maqaa waaqa waamu nan ifadharraa ifadhaaniira. Isa dhugaa isiniin jedhe. Innaa subscribe like shalom.